maaliif dhuma abbaa barri keenya dhaloota boriif ta'uu harrayyuu dhabameera jilba keenya jabeessee sitti of kennanneerra laafonaa keessa joorra in argannu dadhabbii keenya gaaffiidhaan maaliif dhuma abbaa barri keenya dhaloota boriif ta'uu harrayyuu dhabameera jilba keenya jabeessee sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra. Keenya saamu yaa'innu gidduu galee boojuu keenya deebisii isa hormi dhaalee in mul'atu madaa keessatti bahadhanna nu yaadadhu maaloo daawwaa sirga barbaanna in mul'atu madaa keessatti bahadhanna nu yaadadhu maaloo daawwaa sirga barbaanna dhaloota boriif ta'uu harrayyuu dhabameera jilba keenya jabeessee sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra sitti of kennanneerra. biyyarmaa keessa jiraachuu wallaansoo nutti baay'ate si malee hin abdannu miidhamatu nutti ulfaate adeemnee galman geenye kunis nutti ta'eera miidhama maaf tursite yaa Yesuus yaadadhu waadaa ganama adeemnee galman geenye kunis nutti ta'eera miidhama maaf tursite yaa Yesuus yaadadhu waadaa ganama. Gurraan dhageenye maaliif ijaan hin argine sababii maaliitiif inni nu karaatamne dubbii kee dheebotee baay'eetu gaaffii baadhata si malee eeggannu yaa Yesuus situ deebii nuuf laata dubbii kee dheebotee baay'eetu gaaffii baadhata
Simalene ganu ya Yesu Situ debin humlata